Manneen hidhaa Finfinnee manneen hidhaa federaalaa keessatti ilmaan Oromoo kan torchar godhaa jiru, fannisaa jiru, rakkisaa jiru. Jara kaleessaati moorraarraati. Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti, Darguu miti, Wayyaanee miti. Bilxiginnaadha kan kana godhaa jiru. Har'atti farri Oromoo ka Oromoo boochisaa jiru, ka deettuu Oromoo ajjeesaa jiru, ajjeechisaa jiru. Bilxiginnaadha malee Wayyaanee miti, Darguu miti, Hayila Sillaasee miti, Minilikii miti. Kan arra nu nyaachaa jiru, kan arra Oromoo ajjeesaa jiru, Oromoo fannisaa jiru, Oromoo salphisaa jiru, injifannoo dhiiga isaatiin argate ormaaf dabarsaa jiru warra bilxiginnaati. Yakka arra Itoophiyaa keessatti, Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiruuf ka itti gaafatamu abbaa arra aangoorra jiru. Yakka zabana Wayyaaneetti hojjetameef sirna Wayyaanee, by the way sirna Wayyaanee hoggaa jamtii PLF qofaa miti. The entire Ihadeg system achi keessa warri jiru isaantu itti gaafatama. Yakka zabana Dargii warra hojjetameef warra Dargiitu itti gaafatama. Yakka zabana bilxiginnaa dalagamaa jiruuf immoo warra bilxiginnaa gubbaa hamma gadii jirutu itti gaafatama.